walii kaa'uun iddoo walii kennuun dirqama keenya. Rabbiin ammallee gaaddisa keessan kana Rabbiin nurraa haa tursiisu. Cufa keessa Rabbiin isin haa tiksu. Ija duguu jalaalee Rabbiin ijaa isin haa baasu isiniin jecha. Har'a ustaadni Ustaaz Jamaal Aliyyi qoricha nama dhukkubsate yookaan qoricha nyaatee namni yoo nyaate hooma lama qoodama. Takka fayyee itti nagaa baha, takka bokokee ittiin du'a. Obaasanii jiran dhugee jiraarra. Takka dhugee ittiin bokokee ittiin hafan adda'u, takka immoo ittiin fayyee fayyaan isaa achiin haa ba'u. Dawaan har'a bakka bultii kana akkanatti qopheessanii damma ummanni qabu, mammaaksa ummanni qabu wajji qabatama ummanni keenya keessa jiru wajji bifa kanaan qindeessanii namaa dhiheessuuni Rabbi biraa kennama gaafa qabdii malee waan namni illee danda'u miti. Rabbiin umrii keessan isin haa kaa'u. Itti aansee gadaa Umar ibn Khattaab keessa namticha tokko jaartii dadhabee Umar itti madda jedhee dhufe. Yoo inni mana Umar jala gahu jaartiin Umarillee Umari mana keessatti irraan faca'aa jirti. Namtichi Umar ibn Khattaabii ka lafarraa ol nama fuudhu sanga ulee qabatee deemu sagalee tokkoon dhagahu Umariin mana keessa. Namtichi jaartii isaa himatuu dhufe wayita inni balbala Umar ibn Khattaab jala gahu isin irraan faca'uu jirti. Umar ibn Khattaab irraan. Namtichi afaan qabate fi Umarii an beeku santu Umarii alattuu naman dhiifne har'a sagalee dubartii jaartii isaa ala dhagahu maal ta'ee Umariin kun tasgabbaa'e ana maaltu na tuqee jaartitii himachuu dhufe jedhee ofirra garagale. Yeroon ofirra garagalu miilli isaa lafa shokoysiteeti Umar ala mana keessaa sagalee isaa ala dhagahee gabba'ee balbala isaan qabanee hoyitanii gabbahu namtichi achi garagalee deemaa jira. Hey jedheen as deebi jedheen hin deebi'e. Dhuftee hulaa jala geessee maaltu ofirra as deebise jedhee. Jennaan bar jaartitii dadhabee sitti himadha jedhee hoyitaan dhufu teetu mataa gubbaan si faca'aa jirteedhe. Umar ibn Khattaabii an alabbeeku santu antuuta bishaan bu'ee jechuun qiree dhabamee Umar ibn Khattaab dhabamee isin jiraatte. Ani kam himachuu dhufa an Umarii an beeku sun osoo akkana ta'u an kam himachuu dhufa ofirraa garagalee jedhe. Umar ibn Khattaab waan jedheen radiyallahu anhu ardaah gara akaakayyoota haadhaatiin gara keenya kana deebi'aa beeytu Umar ibn Khattaab kuni Umar ibn Khattaab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza jara kana Nufayli fi Khattaabin illee namni dahee dubartii Habashaati. Waan jedheen Umar ibn Khattaab wanni siidhaan wedheenan wanni akkasi cal'iseef loluu wallaalle dhahuu wallaalle garuu galata isin naa goote dachaa jecha kiyya caalee na cal'isiise Umar ibn Khattaab. Ibidda jala ooltee garaa kiyya ibiddi na qabate na qabbaneessiti jedheen. Ibidda shahwaa gabbaasee ala na salphisu mana keessatti na sattarteedhe. Ilmaan babbareeda lo'oluu afakkaattu oomishtee naa kennite jedheen. Uffata kiyya miiccitee ala na bareechite jedheen. Ka isiin kan hunda naa goote sabaabuhaa saraab jedhee arrabni isiitu matumti isaa qayyootaa fi bishaan fakkaatu malee homaa nan godhu arraba obsuu fi dadhabe jedheen jecha. Gocha hagas gahu dirqama rabbi sirran kaa'in meeqaatama naa taate ani jecha isii dadhabeetiin irraan faca'e Umar ibn Khattaab. Jechi kun qissaan seenaan kun qofti bultii jireenya keenya keessatti gahaadha. Dr. Aid bin Abdullah al-Qarni Aid al-Qarni ni beeytanii kitaab isaa tokko keessatti waan jedhu gaaf tokko dhufee jaartiin tiyyan raftii siree gara miiljalee gara gadi aanu kanaan taa'ee jedhe isiin rafaa jirti jedhe. Isii birdilibsi uffattee ciiftu wayi miskiin jedhe Aid al-Qarniin. انت لامرأة غريبة جاءت الى رجل غريب. انت لا انا مبيكني كان اسيهم بيكني كوقاكو ابويو كي دقدما اقول تكبك تكتي ولا اقرين بيني نمبيكتو اسيم بيكو كاتي جارت ابا قتي ابوليسا قتي ديفتي جتشو هذا افرا ديفتي كان قوتو افرا ملكتي انا مبيكني كانت رفتي وفتي امنتي منك يا كيس مرتي كانت شيفتي يدي عمر عيد القرن تا عجائب جدي جارتي جتو اكاتان نتلالو جرو خريو وجين جتش كانت انت لتني لالت جتش قد بيك ايش جدي عيد القرن اني اسي منك يا ستي كجرين يا قوتو ماتي قوتو فرا ملكتي نتي رفتي
bakka abbaan abuuffattee mana kana ciifti, bakka haadhaan abuuffattee mana kana ciifti, bakka obboleessaaf obboleettii fira isii guutuu ka keessa dhalattee guddattee uwwifatte san keessaa baatee mana kana ciifti akkamitti isii tan harka kan fuudhee dhahaa jedhe Aayidal Qarniin. Mana kana jireenya hidhaa itti godhee alatti hiriyoota biroo wajjin hoteelatti bashannanudhee haasawa dheeraa haasa'e. Haasofni kun haasawa guddaadha. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam حديث إمام الألبانين حسن جدين كيستي من تزوج نمني فودي فقد استكمل نصف دينه نمني فودي ولك أمنتا إسا قوتتي الرسول عليه الصلاة والسلام ولك أشرها في مو فليتق الله في النصف الباقي كان هافي كيستي مربي إساها سداتو جلن واني رسول ربي أكس جلنين مالف أمنتين إسلاما بلتي ولك ديني قولي ولك إيمانا قولي برسنتا شنتم أمنتا إسلاما أكنا برسنتا شنتم إيمانا جيسي wanti godheef jedhan ulamaa'ni balbala lama balbala ittiin ilmi namaa jahannami dhumu balbala lama cufti jedhan jaartiin yookiin bultiin. Balballi tokko balbala afaan kanaati. Inni kun kan miila lamaan jidduu, inni kun kan afaan hidhii lamaan jidduu kana. Balbala lama shahwaan ilmi namaa ittiin jahannamin seenu isa kana jedhan. Lamaan kana cufti jaartiin. Lammaffaa bakki laboraatooriin amala nama akka Sheekh Jamaal Aliyyi jedhan laboraatooriin amala nama bakki ilmi namaa itti gulaalamu haqiiqaan nama itti baatu bultii keessatti hiriyaa kee alatti waliin jiraattu hojjetaa wajjin alatti dalagattu daqiiqaa muraasaaf guyyaa muraasaaf wajjin turuu dandeetta yeroo san keessa amala kee gubataa fi danfaa san of keessa gadi dhoksitee daqiiqaa muraasaaf wajjin jiraattee dabruu dandeessa garuu nama sa'aa 24 mana keessa waliin jiraattu nama sa'aa 24 mana keessa waliin jiraattu nama sa'aa 24 amala walii argaa jiraattu biratti obsa dhugaa rahmatummaa dhugaa walqixxummaa dhugaa wareegama dhugaa amaanaa dhugaa akhlaaqa dhugaa san jaartitee biratti ol baati. Kanaaf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam irra filamaan keessa rabbiin biratti dubbii hamaa beeke irra filamaan keessa rabbiin biratti nama irra filamaa keessan ta'e jaartii bira jira rasuul dubbii laafaa miti bara bakki rasuul itti kuffise laal dubbii kanatti hin kufe makluuqni yookiin bakki itti najaa bahe as jechuudha. Irra filamaan keessan ani irra filamaa keessan addunyaa keessa jaartii haadha warraa kiyyaaf irra filamaa keessan jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Inni sadaffaadha wanti walakkaa amantii godheef wanti walakkaa parsantaa imaana walakkaa godheef amantiin rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam bultiin mootummaa xiqqaa boru mootummaa gurguddaa oomishu biyya xiqqaachuun dawlatun musaggara mootummaa xiqqaa jedhaniin biyya xiqqaa wahiiti. Biyya gosoota waan silaa mootummaan tokko biyyaan bulchu guutuuf keessatti ammatu bulti jechuun. Hooggansi mana keessa jira. Gara siyaasaatiin mana keessa jira siyaasaan. Gara ikoonomiitiin akkaataa itti oomishtee fidduu fi baasii fi akkaataa herreega itti gootu guutuun mana keessa jira. Mootummaa xiqqaa tokko kan mana keessatti ijaartu jechuudha. Kanaaf dubbii keessan fagaadhu ustaada keenya sheeka kiyya Sheekh Jamaal Haajiitu nu fuuldura jira. Akkasuma saahiba kiyya Hamzaa Huseentu nu fuuldura jira. Jiraaf dubbii dhiisaa haasaa Sheekh Jamaal Aliyyi irratti haasaa dabaluuf osoo hin taane homa tokko wal bal'ifnee sharhii gooneetuma dubbachuu haa taatuuf kana kaafne rabbiin bultii gaarii bultii barakaa warra bultii ijaarratteef rabbi haa taasisu. Ammoo sagantaa dhumarratti waan dhaamachuu barbaadu hawaasni keenya sagantaa kana sagantaa yerootiif balbala bananne malee sagantaa kana qofa dubbanne irraa bunuu miti. Idni rabbiitiin hayyoota isin as jala gaafataa turtan ustaad Sheekh Amiin Ibroo irraa qabee ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa qabee hayyuun tokko nafu hundi isaa guyyaa isaa eeggatee dhufa. Tokkoon isaa nafu nama hunda wal bira isiniif hin quuftanii yeroo takkatti waan qabdan guutuu gisee takka wal qabdanii yoo fixattan boroo eegas isin hin beeloftan. Isin beelessuuf isin dheebissuuf hambifnee irraa qoshorree mummuraatuma isinii dhiheessaa jirra. Hayyuun hundi isaatuun dhufa. Beekaan hundi isaatuun dhufa. Leenjiin ni kennama. Sagantaan ka TikTokiin jira, ka Imoon jira, akkasuma tartiibaan ka Facebookaa jira. Hunda isaa mana jijjiiraa sagantaa mata duree barbaadan isin gaafanne qabxiin isin irraa rakkattan maal akka ta'e gaafanne dhukkuba sooshaal miidiyaa qabnaa itti fayyadama isaan beeynu sababa itti fayyadama isaa wallaaluudhaan waan albee ittiin silaa qalannu deebifnee oliif hin qalaa jirra. Waa'een amaanaa biyya keenya
أمتك إن جدو تبري والبركة أتنمني والواكتون والإندلقتو دردبون فتنا أمنك إن كيس جرو dubartoonni keenya biyya alaa bahanii karaa adda addaatiin miidhamuun karaa fatanaa hedduu keessa jiranii karaa musiibaawwan jireenya keenya keessatti sooshaal miidiyaan dhoqqee keessa nu darbe furmaata nu ta'a jennu isin gaafannee waliin mari'ata sagantaa bilchaataa gurguddaa guyyaa xiqqoo addisiisinee sagantaa har'a akka har'a nama 10,000 kanaan dhuftanillee miti bakka isin hin jirretti nullee hin dhufnu waan ta'eef laffaatiin haga laffaatii keenyaatti waa wal madaalu dadhabbii keenyaatti wal madaalu hayyoota isin barbaaddan hunda tokko tokko qabannee kan ta'a nu ulfaadha galatoomaa warri hirmaattan warri hirmaachiftan cufa keessa rabbi isin irraa jaallatu wassalaamu alaikum wa rahmatullahi